Egaa haasaa akkan hin dheeressinee dhumarratti egaa abbaan Hacaaluu artiist Alii Birraa nurraa boqochuu isaatiin gadda guddaatu personaalii natti dhagahama anattis isa hunda keenya kabajaa isaaf qabnutu waan inni jalqabeetu haceen itti fufsiisee amma asiin geenyee jirra. Isaafillee gadda qabnu asumarratti ni ibsina jedheen kun ijoolleen fuuldura jiran hacee fi Dr. Alii Birraa t-shirtii irra kaawwatanii jiru. Isas Rabbi jannatatti ruuhi isaa haqanansiisu. Kana caalaa haasaa isinittiin dheeressu galatooma nagaan tura. Keessummoota keenya hanga ammaatti karaa adda addaatiin yaada isaanii dhiyeeffataa turaniif hedduu galatooma. Ammas jidduu keenyatti argamuudhaaf hedduu ulfaadhaa isiniin jenna. Kanatti aansee Dr. Alii Birraa nu hundumaafuu fakkeenya abbaa keenya seenaa keenyas namarraa baranneedha. Namoonni yaadannoo gabaabaa kan kallattiidhaanis ta'ee alkallattiidhaan beekan akka isaan asitti ba'anii yaadannoma waanuma isaan wajjin qaban mudannoos ta'ee muuxannoo isaan wajjin qaban akka isaan nuuf ibsan carraa kenninaafi. Obboleessa keenya artistii keenya artistii duwwaa otoo hin tahin human right activist akka warri Faranjii jedhanti ta'ee Dr. Alii Birraa waan itti yaadadhu isa sirbasaa isanni saba Oromoo guggumeessee tokkummaasaa akka jabaatu gochuu artistoota akka Haceefaa guddisuu kana ta'uu malee Alii Birraa waggaa 15 fuuldura sirba kana nan dhiisaa faarsuu kana nan dhiisaa kan jedhu yaada kaaset ka'ee Kanaadarraa gara biyya Hoolaand kana dhufe gaaf sana Dr. Aliin jennuuni Alii artistii keenya attamitti nu dhiiftaa attami sagalee keenya nurraa gadi buuftee akkasi deemtaa kun hin ta'u nagaatti nu jechuu hin dandeessu ammaaf yaadni kee haa ta'u yaadni kee hin kabanya yaada kee hin kabanya jenneet dinaagitti galgala qopheessine obboleessa keenya Dr. Alii Birraa ammaa kana wajjin dabarsine yaada natti hime sana har'as mana kanarratti muratu ton ta'in Dr. Aliin nama guddaadha. Nama muriidha walitti dhiyaannudhas immoo. Nama muriidha walitti dhiyaannus waan inni barsiise sirba isaarraa geerarsuu isaarraa jaalalli saba Oromoof qabu jaalalli saba hundumaaf qabu kuni baay'ee mul'ataa jira. Egaa isa dhabuun sabni Oromoo nama akkanaa dhabuun gadda guddaadha nuufi baay'ee gadda guddaadha. Haa ta'u malee namni dhalatee du'uun hin hafu hojiinsaa immoo akkuma Hacee keenya Dr. Alii Birraa waan hojjate iddootti otoo hin gahin hin hafu nu hundinuu ilmaan Oromoo as jirru kun hundumtuu waan inni nu lafa nuu kaa'e waan inni nu guddise mana abbaa galmaa jedhee gaafanne sirbee mana abbaa galmaa dhaabu malee jedhee kunu Adaamatti mana abbaa galmaa dhaabu kana seenaa hedduudha nurratti dhiisee deeme Dr. Alii Birraati. Maal goona gaammoo nagaatti jennaani haa ta'u malee waan isaan nu dhiisan artistoonni keenya Hacee Dr. Alii Birraa dhuguma artistoota qaqqaalii Oromoo qabaatee jiru keessaa isaan kana. Isaan lachuu har'a lubbuu isaanii dhabne malee wanti isaan hojjetan wanti isaan saba keenyaa dhiisanii darban yoomiyyuu badu itti fufaa. Egaa maal goona nabseensaa darbee fi Rabbi isaa jabeessu jenna mee al tokko ammas ol jedhaati ka'aati gadda keenya argisiisu. Alii wajjin Alii Birraa maqaan isaa Alii Birraa waan inni ta'eef irraan isin jalqaba. Aliin tokkoffaa Alii Muhammad Muusaati maqaan isaa. Alii Birraa kan jedhameef
Ali adda addaatu jira ture naannoo isaan. Sana keessa Aliin birraan baree ililliin urgooftee sirba waan jedhu sirbee sirbi baay'ee jaallatamaa waan ta'eef bira dhawaatti Alii warra biraa keessaa foohuuf Alii Birraa jedhame. Alii Birraa tiif an kan ol beeknu alana waggaa kana waggaa 50 ol beekna. Alii Birraa kan hin dura arge garuu waggaa 5 sana dura. Alii Birraa kan hin beeku jechuudha an kan hin beeku waggaa 55. Alii Birraa kan na beeku garuu waggaa 50 maaliif gaafan Alii Birraa argu jalqaba ani ijoollee umrii waggaa 10 ture. Achi gaafa 15 argeen ol barree gaafa waggaa 17 jimmatti afeereen fidee diraamaa guddaa gaggeeffamutu jira kan ani keessa taphadhu kan keessatti sirbu akkaataaf yeroo naan taaneef anillee sirba keessaa fi malee silaa hajen Alii Birraa yeroo guutuu umrii isaa guutuu kan inni dhaabateef jagnummaadhaan mootuun ta'in gamnummaadhaan oromummaadhaaf dhaabate. Oromummaadhaan namni dhaabate kuni hadha an Alii Birraa du'eera jedhee waan gadduun qabu gara kootiin. Alii Birraa waan Oromoodhaa ta'uu malu waan uummata hammana guddatu tokko qofa otoo hin ta'in uummattoota akkas cunqurfaman hundumaa waan inni ta'e sana dubbin. Ammoo Alii Birraati nu gadduu miti. Alii Birraa alaabaa qaba ture. Alaabaa qaba. Alaabaa isaa kaafnee bakka isaa dhaabbachuudha malee wanti Alii Birraatii gaddanu hin jiru. Yoo wanti gaddanu jiraate otuu waan hojjetin yoo teenya qofa ofumaa gadduutu nurra jira. Alii Birraa yeroo adda addaa kaasetti baasaa ture weedduu weeddisaa ture namni illee mooraalii qabaatee kaasetti isaa bitatee Alii Birraa kana hedduu deeggare hin jiru garuu irraa waraabbatee ittiin bu'aaraa baane nuundi. Alii Birraa dhugaadha maa inni Alii Birraa horiif hin jiraanne oromummaaf jiraate oromummaaf du'e. Ammallee yaadni isaa alaabaan isaa akka ol kaatu irratti hojjechuu qabna. Hadha maqaa isaa waamne waan bor biraa galluu miti hawaasni kun keessaayyuu. Wantan isin jechuu barbaadu dhumarratti nama waggaa 50 beeku tokko dhiyootti nama beeku tokko of biraa dhabuun dhuguma hamma natti dhagaamu beeka garuu hin gaddu. Isa waliin haasofneerra Alii wajjin gaafa inni mataa isaa opereeshinii ta'ee Dubaayin ture waliin haasofneerra akkan gaddine. Oromummaan akka leliftuufi kana hin dhaabate oromummaan akka jiraattuuf ammallee kanan isiniin jedhu isinuu naa wajjin mee al tokko oromummaan haa jiraattu jedha. Oromummaan haa jiraattu jedha. Kanam qoficha ulfaadhaa. Ammas mee irra deebi'aatii harkanuuf dhaafi obbo Abbaa Bulgoo akkasumas Dr. Baqqalaa. Dr. Baqqalaa fi obbo Abbaa Bulgoo galatoomaa ulfaadhaa. Jirra bulee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi
yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi. Afdiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagaachaa kennaa maaltu dida jirra hundaba. Kennaa kana haadha wabiidhaaf nuuf kennu Israafel Abdiitii fi Lalisaa Umar kennaa kana nuuf kennu galatoomaa jennaan. Kennaan kuni kennaa addaati. Asiin dura maqaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin sagantaan kubbaa miilaa guyyaa yaadannoo isaa irratti gaggeeffamee ture. Yeroo sana geeba kana tolchinee turre. Geeba kana immoo karaa kanaan haadha wabiidhaan nuuf geessanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Dubartoota Hoolaand keessa jiru dubartoota Neerlaands kennaa ispeeshaalee haadha wabiiti. Haadha manaa Aceetii warqii miti daayimendii ishiin daayimendii keenya waan taateef inquu keenya kanaaf daayimendii maqaa dubartoota Oromoo Neerlaandsiin daayimendii kennaa kenninaaf. Dubartoon Oromoo ishiin daayimendii keenya Aceedha. Ija Aceetiin ishii laallaa. Kennaan kun daayimendiidha warqii miti kennaa guddaadha. Kabaja ishiidhaa qaba. Uummanni Oromoo Hoolaand keessa jiru dubartoonni Oromoo obboleettii keenya ishiin tun nu boonsite bakka Acee nu buuteet ija Aceetiin laallaa warqiin kennunuuf ishiin daayimendii keenya daayimendii kenninaaf jedhanii dubartoonni Oromoo kunoo guruppiidhaan daayimendii bitamee fi haadha Aceeti haadha manaa Aceeti. Haati wabii kennaa dubartoonni Oromoo Neederlaand daayimendii kennaniif kabajaan irraa hin fuudhu. Dubartoonni Oromoo biyya Neederlaand yeroo adda addaatti aarsaa kafalanii as ga'aniiranii ammas akkasuma haati wabii daayimendii kenna jedhanii kennaa addaa kennaafii jiru galatoomaa ulfaadhaa jennaan. On the night of June the 29th, 2020, the body of the hugely popular Ethiopian singer and activist Hachalu Hundeso was found in a suburb of the capital, Addis Ababa. And Ethiopians living across the worldwide diaspora were stunned by news of the killing of the man they regarded as their hero. Baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaa irra deebi'ee akkuma yeroo baay'ee irra deddeebineetiin jedhaatiin turretti dhugaa dubbachuudhaaf Haacaaluun nama addaati. Har'a waan nu bira hin jirreefi miti namni hojii inni hojjetaatiin ture sirriitti itti kalaaheetiin ilaalaatiin ture. An namoota san keessaa nama tokko waan ta'eef ragaa bahuu danda'a. Osoo Haacaaluun jiru hojii isaa irratti an barreeffama barreessaatiin ture. Caqasuu qofa osoo hin taane hojiin kun hiikaa guddaa qabaa jedhee yeroo kiyya fudhadhee barreeffama sirboota isaa irratti barreessaatiin ture. Namoonni fiilmii kana keessatti walitti qabne dargaggeessa ijoollee afaan Oromoo hin beekne ijoollee Oromummaa isaanii sirba Haacaaluu caqasuu irraa jalqabaniitiin baran afaan isaanii sirba Haacaaluu caqasuudhaan wal qabateetiin baruuf kaka'umsa ka godhatan irraa jalqabe haga Alii Birraatti
Haacaaluun nama akkamii akka ta'e, Haacaaluun hojii akkamii hojjetaatiin akka ture, dhiibbaan isaa maal akka ta'e waan dhageettanidha, waan agartanidha. Haala kanaan Haacaaluu akka fakkeenyaatti fudhanneetiniin seenama saba keenyaatti iyyuu ka waggaa hagamii haala kana walitti haa qabnu jenneetiniin kaan. Seenaa keenya keessatti namoota akka gootaatti kaafu namoota yeroo baay'ee wareegama guddaa hawaasa keenyatti kaffaluudhaan beekaman jenneetiniin maqaa kaafnu baay'eetu jira. Namoota kana keessaa nama hagam seenaan isaanii haala kana walitti qabameetiin jira. Dokumentariin gaarii wahii ka seenaa kana irratti hojjetame, kan nama keenyaan hojjetame akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu jira. Hin jiru hawaasa keenya keessa. Haacaaluun garuu kanaa miti, wanti kanaa olii nama isaan malu tokko qaroo gameessa sabaati. Dhageettanoo ta'e qalbiidhaan hojii qabtan hin beeku bakka wayitti maal jedha? Dhaabbatanii du'uu mannaa jedha. Duunni hin oolu ani yoo du'es lafan seelessu jedha. Akka gootaatti waan itti amane dubbatee, waan itti amane hojjetee saba isaatiif nama aarsaa ta'edha. Nama baay'ee goota jennee gootummaarra haasofna. I think jechi goota jedhu kun hawaasa keenya keessatti bakka baay'eetti hojiirra oola. Namni hundiyyuu gootuma almost namni social media irra haasa'u kun. Goota jechuun garuu ko osoo argu, osoo doorsisan, magaalaa kana keessa wayita socho'u ani du'aan wajjin tarkaanfadhu osoo jedhu, even then akkasumatti iyyuu gaafa tokko duubatti osoo hin deebiin nama wareegame. Goonni anaaf kakkasiisan. Anaaf goonni kakkasiisan. Nuhiif ammoo hawaasa isa duubatti hafeef duutni guddoon du'a caaltu seenaa nama akkanaa kana dagachuudha. Seenaa nama akkanaa kana kabajaa isiidhaan malu osoo hin godhiniif namni sun hoo dagatameedha. Duuti guddaan akka sabaatti nuti qabnu. Kanaaf akka Haacaaluun wareegamee 7-8 akkana booda namoota tokko tokko wal geennee yaadattanii haalli inni itti gaggeeffames biyya keessatti gahaan turre, sunis baay'ee nu gaddisiisaatiin ture. Walitti dhufneetiin waa gochuu qabna yaada jedhurraa kaane. Wanti goonu sun garuu callifneetu maane akkuma walgahii, akkuma waltajjii wayii uumnee wal geenneetiin gaddineetiin wal biraa ka'oo osoo hin taane wanta seenaa isaa, wanta kaayoo isaa bakka tokkotti walitti qabuu danda'u. At least wanta jalqaba ta'u wayii hojjechuu qabna wanta jedhu dubbanne jechuudha. Kana wal qabateetiin sagantaa bara dabree Minisoota irratti qopheessine baay'een keessan agartanii jirtan jedheetiin abdii qaba. Sagantaa baay'ee bareeda, baay'ee nama hawwatu qopheessine Minisoota irratti. San booda garuu hojii isaa dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf contributionii sagaleen isaa qabsoo hawaasa Oromoo keessatti qabu mul'ateetiin hawaasa keenya biratti akkasumas immoo ummata Oromoo badhimatti beeku ka qabsoo keenya seenaa keenya sirriitti nu bande garuu haga tokko dhaga'u kana biras gahuu qaba jennee fiilmii dookumentarii afaan Ingiliffaatiin hojjechuu qabna jennee isa kana hojjenne akkasumas fiilmii afaan Oromiffaatiin hojjechuu qabna. Oromoo keessatti illee seenaan konservi ta'uu qaba, kunuunfamuu qaba. Kan har'aa qofaa miti waan waggaa 20, waggaa 30, waggaa 50 seenaan kun taa'uu qaba. Afaan Oromootiin illee dhaloota dhufuuf fiilmii dookumentarii hojjenneetiin dabarsuu qabna jennee innis xumuramaatiin jira. Namoota tokko tokko immoo karaa xiqqoo adda ta'een hojii Hacaaluun hojjete kaka'umsa inni dargaggeessa Oromoo irratti uume karaa buukleetii amma reefu as keessa deemaatiin ture san karaa saniin qopheessinee
haftee Haacaaluu walitti qabuudhaaf haftee Haacaaluu kunuunsuudhaaf haga dandeenye carraaqaatiin hin turre jechuudha. Ji'a 17 dabre kana. Wayita kana hojjennu seenaa Haacaaluu guutumaan guututti walitti qabnaa jenneetii miti. Sun ta'uu hin danda'u. At least initiatiivii kana keessatti nuti haga dandeenyetti uummata akka lama hojjenneetiniin lafa kennee bira haa dabarru. Namoonni biraa immoo wanta jalqabame san irratti dabaluu danda'anii aadaa san haa uumnu waan jedhu irraa kaane jechuudha. Hojii kana keessatti namoota hedduutu waan adda addaatiin nu gargaare. Baay'ina namoota asirratti fiilmii kanarratti galatoonfanneetiin hin jirra agartanii jirtanii. Keessattuu garuu namoota 3-4 maqaa dhaheetiin galatoonfachuu barbaada. Hojii kana hojjechuun hojii salphaa miti. Hawaasni keenya hawaasa seenaan isaa galmaahee haala adda addaatiin qophaa'eetiin hin jiruu miti. Namoota tokko tokkoon itti bilbilee karaa adda addaatiin qunnamnee waan adda addaa namoota irraa argachuun barbaachisa ture. Kana keessatti namoonni halkanii guyyaan wajjin hojjetan namoota 3-4 tokko galatoonfachuu barbaada. Nam tokkoffaan galatoonfachuu barbaadu Aaddee Dunee Silgaa Minisootaa jiraatanii sagantaa kana wayita hojjechuu jalqabnurraa jalqabeetiniin yaadaan yeroo isaanii gumaachuudhaan waan hedduun nu bira dhaabbatanii nu gargaaranii isaan baay'ee galatoonfachuu barbaada. Harka ho'aadhaan yeroo tokko galatoominaa jedhaanii. Akkasumas namoota lama ammas kan Minisootaa jiraatan obbo Roobsan Ittaanaa fi obbo Tashitaa Tufa. Isaanis yeroo isaaniitiin karaa mallaqaatiin dhageettii qabaniin baay'ee nu gargaaranii isaanis yeroo tokko galatoomaa ulfaadhaanaa jedhaani. Sanirraa kan hafe nama hunda maqaadhaan dhaheetiin galatoonfachuu hin danda'u. Namoota baay'eetu kanaan wal qabateetiin sagantaa kanarratti hirmaate. Namoota baay'eetu biyyatti fakkeenyaaf viidiyoodhaan biyyatti waraabaman kana nu waraabee. Keessattiyyuu wanti tokko wanti baay'ee na gammachiisanii Alii Birraa akkuma reefu kaasee nama aartii Oromoo keessatti hamilee uumuu qofa osoo hin taane namni Oromummaa isaatiin boonuu akka danda'u nama jalqabarraa kaasee hojii nama boonsu tokko hojjetaatiin hin turedha. Namoonni tokko tokko namoonni umrii kiyya yookaan immoo umrii kiyya dura jirtan akka tokko yaada hin beektu ta'a. Biyya san keessatti sirba Oromiffaa ka xiqqoo kwaalitii qabu yoo jedhame ka warri kuuni xiqqoo akkuma sirbaatti jiru recognize gochuudhaaf qophaa'ee hoo jiraateef sirma Aliiti. Hin beektan ta'a. Yaa Alii Birraan gaariidhaa jedha warri kuunillee. Sani as garuu sirboonni baay'een caqafaman haga tokko. Alii Birraa isaa lubbuu isaatiin osoo jiru waa'ee Haacaaluu dubbatu dhimma Haacaaluu irratti ragaa bahu haala saniin waraabneetiniin akkanatti seenaadhaaf hambisuu danda'uun wanta na gammachiisu wanta na boonsu keessaa isa tokko. Dhugaa isiniin jedha. Karaa fiilmii kanaa qofaa miti. Buukleetii amma as keessa deemaa jiru kana keessattis barreeffama inni barreessitu jira Aliin jechuudha. Waa'ee Haacaaluu kaasee wanta inni dubbatu jira. Isa sanis dubbisaa. Hagam takka hojiin warri asiin dura gameessi kunniin Aliifaa jechuu kiyya. Hagam takka hojiin isaan hojjetan jenereeshinii amma jiru kana akka kakaasee wanti mul'isu waa hedduutu jira jechuudha kana keessa. Hojiin seenaa kenna kunuunsu arkaayivii addunyaa keessatti Oromoon eenyu akka ta'e, eessaa akka dhufe, eessa akka jiraatu, jiruun isaa maal akka fakkaatu, rakkoon isaa maal akka ta'e waan kanneen mul'isu irratti nuti hundiniyyuu karaa adda addaatiin gumaachuu dandeenya. Wanti hojjechuu qabnu waa hedduutu jira. Hin tuqamne. Kanaaf isinitti hin dheeressuu dubbii nuti haga tokko waan kana eegallee jirra. Isin hundiniyyuu garuu
sadarkaa dhuunfaattis ta'uu danda'a akka gareettis ta'uu danda'a wal geettaniitiin waa hedduu hojjechuu dandeettan waa hedduu irratti garuu hafteen nama tokkoo haala sirna qabu tokkoon itti fufee akka hojjetamu institutionii barbaachisa. Maatiin Haacaaluu haftee isaa hojii isaa waan Haacaaluun osoo lubbuu isaatiin jiraatee hojjechuu danda'u haga tokko haga isaallee ta'uu baatu itti fufsiisuudhaaf faawundeeshinii dhaabanii jiran. Faawundeeshiniin kun kan inni dhaabbachuu danda'u gargaarsa uummata kanaa irratti. Yoo gargaarsa uummata kanaa kan qabaanne taate homarratti dhaabbachuu hin danda'u. Bira dhaabbachuu qabnaa jechuu barbaadeeti. Yoo faawundeeshinii kana hin gargaarre Haacaaluu nuuf wareegame san daganne jechuu. Yoo Haacaaluu nuuf wareegame ka dagannu taate namoonni silaa bilisummaa kennaaf jedhanii eenyummaa kennaaf jedhanii Oromiyaadhaaf jedhaniitiin of wareeguudhaaf qophii ta'an illee gara fuulduraa dhufuu dhabuu danda'ani wanta kana hin dagatinaa. Wal keessa deema wanti kuni. Kanaaf faawundeeshinii kana gargaaruu qabna. Haati wabii kallattiidhaan kutannoodhaan bakka adda addaatti wayitasiin dubbattu dhageettan ta'a. Faawundeeshinii kana gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf wanta silaa Haaceen osoo jiraate gochuu danda'u. Kaayoo osoo inni jiraate bira dhaabbachuu danda'u. Bira dhaabbachuudhaaf haala organaayiz ta'een hojjetaatiin jiranii. Hojiin kun immoo gara fuulduraa akka itti fufuu danda'u yoo nuti akka sabaatti bira dhaabanne qofa. Yeroo tokko haadha wabii irra deebi'aati. Hojii isiin hagammaa hojjetteef naaf galatoonfadha. Nama ajaa'ibaati ani kabajaa baay'ee guddaa qabaa fi haga tokko jabinni Haacaalullee kan ibsamuun jabinna isiitiin naf fakkaata. Bira haa dhaabannu haa gargaaru isiniin jedha. Isinis har'a hojii nuti hojjennee dadhabbii nuti dadhabne baga hojjettanii mee isinii ilaallaa jettaniitiin as dhufuu keessaniif ani baay'ee isin galatoonfadha. Ulfaadha. Abbee Shumii bakka jirtutti galatoomii ulfaadhuu siin jenna. Dr. Awwal Aloo isin hin daganne isinis ulfaadhaa. Ammas rabbi umrii keessan isin haa dheeressu. Warra seenaa kana qofa osoo hin taane kana qofa fiixaan baasu osoo hin taane seenaa adda addaa kanaafis warra akkasitti ragaa ba'ee kuusa galmee beektota kennaa gootota kennaa bal'inaan irratti hojjetu rabbi isin haa godhuun ammallee immoo beekumsa dabalee isin haa kennu isiniin jedha. Jidduutti immoo manguddoon nu keessa jiru obbo Moosisaan mee gara fuulduraatti baatanii yaaduma gabaabduu daqiiqaa tokkoof akka nu dhiyeessitan isin gaafannaa. Waa'ee Acee irratti dubbachuus miti seenaa isaas dubbachuu otoo hin taane gabaabaadhumatti impireeshinii yookaan immoo fiilmii kana yeroon laalu waan natti dhagame waan xinnoon jechuu barbaade. Duraan dursee Dr. Awwaloo fi warra waliin qopheessitan seenaa jagnoota keenyaa keessumattuu seenaa dhaloota jagna isa duraa fi dhaloota samma jiru walitti fiddanii cuunfaa isaanuu dhiyeessuudhaa fi galata guddaa qabduun jedhaa. Kuni fakkeenya guddaadha. Waan ifaa ta'e nuun dhiyeessitanii galatoomaan jedha. Gara biraatiin kuni seenaa guddaadha. Waan jagnoonni keenya kun godhan mucaan keenya haati warraa Haacaaluu kan dubbatte maal jettee seenaan jagnoota keenyaa nu keessa jira. Nu waliin jiraata kan jedhudha. Nu keessa jira keessumattuu maaliif wareegame maaliif du'e jennee yoo laallu saba isaatiif wareegame mirga keenyaaf wareegame. Kanaaf dhaloonni amma jirtan daandii Haacaaluu kan inni irra deemu onnee keessan keessa jiran jedha.
siidaansaa lubbuu keessanii fi sammuu keessan keessa jira. Hunda keenya keessa waan jiruufi seenaa isaa gara fuulduraatti cimsuudhaaf jabeessuudhaaf waan inni wareegameef sana iddoon ga'uudha. Hawwii sana iddoon ga'uudha. Kan nurraa barbaadamus kana waan ta'eef ani fiilmii adda addaa fiilmii seenaa qabu laaleera. Garuu dhiiga koo waan ta'eef duwwaa osoo hin ta'in akkaataatti qophaa'e akkaataatti hojjetame kichuu jagna kana nurraa fudhachuun isaanii hedduu natti dhagahame. Nuti iddoo isaa buunee gochuu hin dandeenyu. Nuti wanti gochuu dandeenyu waan inni du'eef sun waan inni wareegameef suni isa labsuudha. Kan hojiirra oolchitan dhaloota amma jirtan kan amma teessan kana waan ta'eef seenaan sin gaafata ijoollee keenya. Kanaaf seenaa isaa akka ol kaaftan amantee guddaan sinirraa qaba. Hundi keenya sinitti amanna jedheetan abdadha. Kanaaf hedduu galatoomaa galatoomaa jechuun hin ga'u waan akkasii kana nuu dhiyeessuu keessanii fi baay'ee Dr. Awoloo warri si waliin hojjetan atis ijoollee keenya dhaloota ammaatti keessa waan jirtuu fi hedduu galatoomii. Sinitti boonya dhaloonni ammaa seenaa kan dabarsuu fi kan seenaa hojjetu jiraachuunsaa baay'ee boonsa guddaadha. Oromoon seenaa guddaa qaba. Gara fuulduraatti sitti fufa jennee amanna galatooma kanuma jechuu barbaade. Hawaasa Oromoo Nederlaand Dr. Narsuu Hasan asirratti ol nu baheeti. Akkasuma kennaa kana Dr. Awwal Alootiif nuuf kenni. Dr. Awwal Aloo kabajaadhaan asirratti nu argamtanii kennaa kana akka irraa nu fudhattan kabajaadhaan isin gaafan. Egaa Dr. Awwaliif kun yoo xiqqaate malee hin guddatu garuu harka duwwaa irraa waa hiixachumatu irra wayya jenneeti. Dr. Awwaliin kanaa ol osoo goone hedduu nu gammachiisa. Dr. Awwal waan gooteef waan Oromoof akka sabaatti gumaachaa turteef sana cinatti ammoo dhimma Hacaaluutiin wal qabatee seenaatu hojjetaa jirtuu fi waan xiqqoo kanaan hedduu galatoomu. Banamuu qaba. Kennaa akkanumatti kennitanii waan isin kennitanuu iyyuu hin beeknu. Mee Dr. Awwal bananii immoo nu haa agarsiisanii jechaa jiranii. Dr. Awwal mee banaati nu agarsiisaa kaa. Bullukkoo akka aadaa Oromootti ni uwwisu ulfaadhaa galatoomaa yennaan adde mareedhaan. Akkuma gaabii uffattee ulfina nutti uwwistee gaabii sitti uffifnee ammas immoo waaqni Oromoo ulfina sitti hawwisu jaalala sitti hawwisu nuu jiraadhu. Rabbi immoo kana caala si haa guddisu kun waan guddaa ta'ee miti waan guddaa saba Oromootii gootee nuu mul'adhu ulfaadhu baay'ee si jaalannaa si qabanyaas jedhe. Yaa Dr. Baqqalaan haadha ofiitiif kennaa qabu. Adde haati obii immoo gara fuulduraa gana dhufanitti Dr. Awwal Aloo mee kennaa hawaasni isiniif kenne kanas nu banaa jechaa jiru. Mee kennaa kanas banaatii nutti agarsiisa. It's a watch. Sirriitti hin mul'atu. Sirriitti hin mul'atu. Apple Watchidha. Apple Watch amma haaraa. Apple Watch haaraa amma ba'ee S8 jedhamee beekama. Isa kana kennaa hawaasni Oromoo Nederlaand bitee kenneefi hawaasa Oromootiinis ulfaadhaa
galatoomaa jennaani. Qorraan ajjeefne kanumaaf mee qorra kana keessallee xinnoo ashee damdamattu jenneeti waan qorra numarraa dhoohu jennee haadhi fi yaadde maree yaadne itti kennin mee haati wabii mee kana ilaallattu waa ta'ee fi maal waan namaa kenne harree kennaa mangaagaa qabdu jedhanii waan nu dandeenye gooneef. Faawundeeshinii Artist Haacaaluu Hundeessaatiifis kennaa qabnaa haadha wabii qofaaf osoo hin taane faawundeeshinii isaatiifis kennaa qabnaa jedhu Dr. Baqqalaan. Kennaa sanis asumaan akka isaan kennan carraa kenninaafi itti aansee immoo namni CD Haacaaluu mallattaa'ee yoo naaf kenname yeroo 500 nin bitadha jedhee bitate duuba san taa'aa jira. Abbee Shumis gara fuuldura kanaa dhufee haadha wabiirraa CD kan akka fudhatu carraan kennaafi sanatti aansee immoo haati wabii CD kana abbeedhaaf nuuf kennu. Abbee gara fuulduraatti nuuf dhiyaadhu. Egaa akka maatiitti nuti akkuma hawaasattis akka maatiittis hawaasaa keessatti hin hafnu mana keenya keessa amma dandeenyutti gargaara faawundeeshinii kana. Egaa horii gargaarsa Yuuroo 1,000 haadha wabiitti kenne. Jabaadhaa egaa simbira jirraa nu jabaadhaa akkanuma jechuu barbaanna galatooma hawaasni keenyas. Dr. Baqqalaan akkuma hundi kennaa beeknu yeroo adda addaatti hawaasa kana biraa nama hafanii miti. Hawaasa kana biraa hafuu dhabuu osoo hin taane arjummaanis hedduu beekamu. Dr. Baqqalaanis akkasuma adde mareenis ulfaadhaa galatoomaa kabajaadhaan gara teessuma keessanitti nuuf deebi'a. Bakka baasanitti rabbi isin haa deebisuu jennaan. Haadha wabii yeroo hedduu rakkisneeni amma kanuma qofa rakkisna. Abbeen gara waltajjiitti dhuftee CD isaan mallatteessan akka irraa fudhattu kabajaadhaan isin gaafadha. Yoo yaada qabaates abbeen yaada qabu ibsachuu danda'a. Yaada hin qabu jedhee ni kabajinaafi haati wabii kabajaadhaan bakka teessumaatti nuuf deebi'a. Kanatti aansee sagantaa caalbaasiitu jira. Caalbaasii kana immoo hayaat duuba san jirti natti fakkaata. Meeshaa caalbaasiidhaaf ta'u fiddee dargaggoo Mustafaan. Dhugaa jabduu Oromoon ittiin boontu keessaa adda dureedhaan namni waamamu haadha wabiiti. Isiin nu keessa argamtee bakka kana argamtee nu isii arginee duraan feesbuukaan waan adda addaatiin argina. Akkana qaamaan arguun kenna dhugaa hedduu nama gammachiisa. Hedduu ittiin boonna baga nagaan dhuftee baay'ee si jaalanna. Nuuf jiraadhu jabduu teenna. Umrii nuu dheeradhu siin jenna. Amma isinitti hin dheeressuu gara caalbaasiitti deemna. Waan bara baraan jiraatu haaceen asirra jira. Ibsaa qaba. Ibsaa kenna inni. Waan kana namni galatuun mana kiyya keessa taa'uu qaba. Anaaf ifaadha. Daawwitii kiyya namni jedhu. Ka'umsi isaa Yuuroo 260. Nasroon 300. Nasroo dura bu'aa
دكتور نصر دربوا حواس أورومو نيذرلاند غلطومي نصر إباسادي دكتور بكالان دكتور كينا جالتما نما غدا نيذرلاند تيمبونت دوغا جالتما نما غدا دكتور كينا تيمبونو أبدنو ميكا ديبا أفور جتشودا Obbo Mulugeta afuriif torbaatama. Obbo Mulugeta afuriif torbaatama. Umar Asii kun kiyya na harkaa hin bahu 500 jedhe. Umar biiftuu 500. Umar biiftuu hamilee 500. Jahaaf torbaatama. Adde mareen mana kiyyaan bahu haacee anatu galataanii jedhaa jiru. Haacee mee haaceedhaaf. Haaceedhaaf mee jaalala haaceedhaaf. Jechuun 50 dabaluun 700 fi 50 750 jechuun jiranii 750 tokkoof 123 kuma tokkoof 123 kum tokkoof 215 38 naan jechaa jiru kum tokkoof 238 jechaa jiru. Haati wabii immoo kennaa kana nuuf kenniti. Haati wabii kennaan kun hin ulfaata. Hin ulfaata. Dargaggeessuma kana gargaarsifadhaa. Hin ulfaata. Akka. Mee Ziyaad mooraalii yeroo takka mooraalii. Abbaan Ziyaadillee mo'atamullee homaa miti ilma kiyyaa jedhaniiranii. Kennaa kana waliin fudhachaa jiru. Abbaaf ilmaan dorgomanii. Jecha waaqoo jeneraal waaqoo guutuuttu bakka kanatti ta'u jira jechuudha. Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa. Hin dadhabne Abdii Hamiidis hin dadhabne anillee walumaan qabsaa jira ilmaanis itti guddisaa jira. Ulfaadhuu galatoomii Abdii Hamiid. Galatoomii. Ati dargaggoo Ziyaad hedduu galatoomii ulfaadhu. Hayyee ulfaadhaa hundi keessanuu galatooma kennaa kana fudhanneerra baay'eetti gammanneerra haa ta'u garuu akka jaalala haa caaluutiif silaa fudhannee gallaa amma haati wabii galteenii akka wabiif nuuf kennitu mataa isii dura akka nuuf keettu haadha wabiitiif dabarsinee kenninee jira. Obbo Abdii Hamiid kophaa kan kee dorgomuu osoo hin taane ilma kan kee wajjin dorgomtee kennaa akkanaa mo'attee ammas haadhuma wabiitiifis deebitee kennaa kennuu kan keetiif galatoomi. Ammallee kennaan kun asirraa Oromiyaatti handhuura Oromiyaa Finfinneetti galuuf deema. Eenyuuf wabiidhaaf. Wabii yeroo wayii intervii irratti dhaga'ee wabiin daa'ima xiqqoodha garuu kiyyaa jajjabeessiti. Obbo Abdii Hamiid. Nutu bira deemna malee inni nu bira dhufu waan jettu tokko. Obbo Abdii Hamiid rabbi qabeenya qofa osoo hin taane ilmaaninillee badhaasee ni jira. Ilmaan kana qofaa miti ka biraas jiru. Obbo Abdii Hamiid galatoomi ilmaan kanas. Rabbi si haa guddisu. Oromummaa rannuu guddisuu kan keetiif galatoomi ulfaadhu. Ulfaadhu jenna. Yeroo hunda Obbo Abdii Hamiid kennaadhaa arjaadhaa kophaa osoo hin taane immoo ilmaanis hirmaachisa. Ilmaan hirmaachisuun immoo Oromummaa irratti guddisuudha. Obbo Abdii Hamiid galatoomii ulfaadhu. Dargaggoonni ilmaan Abdii Hamiid gadi nuu bu'a. Galatoomaa gadi nuu bu'a. Teessuma keessanitti deebi'a. Ziyaad Israafeel hundi keessanuyyuu gadi nuu bu'a. Yeroo takka. Yeroo nurraa deemaa jira waan ta'eef. Abdii Hamiid ulfaadhu. Kabajamii bakka ati baastetti ilmaa wajjin baastetti rabbi siif haa deebisu. Dhibbarraa jalqabnaa lakkii kan jalqabaa na darbe kan lammaffaa na darbuun qabu yeroo 130 jechuudha. Maqaan isaa Abdurrahman. Abdurrahman. 130. 130. 150. 150. Nutu galataanii. Adoobii mee adoobii. 780 jirra. Amma kana booda immoo yeroo 205 dabalee namni ni fudhadha jiru yoo jiraate. Hayaat jabduu. 205
achii ol dabalee ni fudhadhaa namni jedhu yoo jiraate haati wabii diidee harkaan kennatu kenna warri jedhan haadha wabii haati wabii 210 dabalanii 780 irraa 990 irra jirraa jechuudha 990 irra jirra haati wabii 10 dabalanii haati wabii kakana booda 200 Hayat didde hagam Hayat 220 Hayat ada wabii dhiisii Hayat didde Hayat 1,500 haati wabii didde bidaaf moraalika haadha wabii naawusa እሺ ገለቶማ አኒሞ ከና ከነ ደበርሴ ከኒን ከኑ ዶክተር አወሊ ፊ አከሳነራ ሁለቱን እንጂ ዶክተር አወል ከበጃንገረ ፉንዱራት haati wabii immoo anis Dr. Awwaliidhaaf hin kenna jedhanii Dr. Awwal koottaatii kennaa kana fudhadha. moral yeroo tak please morali haadha wabii baay'ee galatoomfachuu barbaada. Nama tokko nama baay'ee dinqisiifadhu jira. Nama hiriyaa Hacaaluu baay'ee walitti kalaayan. Nama viidiyoo maalin jiraa jedhu qofa hojjete osoo hin taane nama Hacaaluu wajjin viidiyoo biraallee hojjechuudhaa fi karoora qabu ture. Osoo wanta sanii saganteessaatiin hin jiran bakkaan osoo hin gahin Hacaaluu wareegame namni suni seenaa san bukleetii harkaa qabdan kan irratti barreesseetiin hin jira akka dubbiftan isin affeera amansiisaa ifaa jedhama nama sagantaa kan irratti illee wanta hedduun yaadaanis baay'ee nu gargaareedha dokumentari kan wayiitu hojjennu jechuudha waan adda addaa meeshaa adda addaa nu kennuudhaan jechuudha. Anis kennaa haati wabii naaf kennite kana amansiisaadhaaf dabarseetiin kennuu barbaada. Haati wabii akka naaf kennitu namni amma gara biyyaa deebi'aatiin hin jiru isiidha. Dhufteetiin siif dabarsee ati immoo dabarseetiin amansiisaadhaaf akka naaf kennitu si gaafadha. baay'ee galatooma ulfaadhaa. Dr. Awwal Aloo kabajame ulfaadhu akkasumas haati wabii ulfaadhaa galatooma. Kan kana booda ammoo sagantaan warroonni hanga dhumaatti asitti argamtanii qooda fudhattanii aarsaa kanan jedhamne kaffaltanii sagantaa kana haala kanaan bareechisanii ulfaadhaa galatooma. Sagantaa keenya kanumaan hin xumurra. Imannim fiduu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nuudisu bareeda uumaa rabbiin haa nuudisu bareedni uumaa faaya addunyaa dhihanaa qalbii ifa jireenyaa imannim fiduu dubbii dheeressu bareeda Mustafaan nu galatoomi maqaa koree maqaa koree soofumariin galatoomi. Mustafaan nama koree kana koordineet godhee imannim fiduu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nuudisu bareeda uumaa rabbiin haa nuudisu imannim fiduu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nuudisu bareeda uumaa
uumaa rabbiin haa nuudhi bareedni uumaa faaya addunyaa dhihanaa qalbii ifa jireenya himanni fiduu